gammeen akkarraa kanatti nama raree garaana nyaate hin beeku maaliif akka ta'e hin beeku. Walumaa gala isaatti vloogiin keenya guyyaa irraa walitti qabannee gara keessanii galgalaan kachi jennee jirraa. Hin barfatee nutti dhiyee nutti dukkanaa'ee jettanii akka baran dabarre laayik gochuun otoo eegaltanii maal ta'a. Nagaan isiniif haa ta'u jirtu jirra waaqaaf haa galatu. Asuma kanaan isinii kaa warri haaraa taatan sabskraabii godhaatii gara beeksisa mana kanaatti dabalamaa isiniin jechaati. Kun ogaa akkuma argitan har'a gammeeni waan isa mudatee kasala hidhaa jira. Yaa'u namni caakkaatti gubee sargiitti baatee maal godheetu gurguraa mitiire kasala hidhuuni as taa'ee kasala qosoqqosuun isaaf hin malu jechuu koo miti. Bichaa waan nama raare waan garaana nyaateefitu jira. Innaa viidiyoon guyyaa irraa gaa kunuu asirraatii ka'a jechuudha. Kasala hinnaan gurguranii suuqii keessatti bitee fidee manatti characharee yeroo darbessinitti haaseen ture waa'ee kasalaarra. Hojii filachuun na bira karoora koo keessas hin jiru isiniin jedhee hin turennaa kasala waan gurgurruuf kasalli suuqii keessaa dhume jechuudha. Kasalli suuqii keessaa dhume ani immoo biizii ta'ee kasala kana hidhuus hin dandeenye bakka dhumee jira. Namni immoo baay'ee gaafata. Suuqii keessaa immoo waa tokko nama barsiistanii namni itti gaafatee achi jira jedhameetu dhufama jechuudha. Akkasitti dhufu suuqii keenya. Amma kasalli kaleessa galgala dhume har'a ganama kasala nama baay'eetu gaafatee dhabee deebifatanii deebuu sanuu walitti himanii suuqii sana jira jedhanii dhufu. Yeroo as gahan kasalli hin jiru har'a inni immoo hojiif mana oolee har'a onlaayinii hojjeta manumatti. Isa booda otuma taa'ee hojii isaa qorqorroonis immoo amma dandeettii guuf jedha. Hojiin manaas jira kan alaas jira ni beektanii. Baqqaanii kasala hidhuu dhiiseen ture inni immoo jidduutti ibsaan bade jennaan achumaa quruuf jedhee uffata tokkos miiccatee kansa maashiniin hin jiru ibsaan hin bade. Ibsaan egaa sababa bokkaaf jetteen hin babbaddi. Isa booddee haala kanaatiin kasala hidhee har'aa sanatu baay'ee tokko nama rarree garaana nyaatee siniin jechuutii barbaadeen. Hojiin kun akkana jalaa hin dadhabne waa tokko suuqii keessa yeroo dhibame manii ol bahee fiduu gara magaalaa as keessa magaalaa kana keessallee kan dhufudha yoo ta'e bakka biraatillee kan dhufudha yoo ta'e akkuma isinitti dhufee cuftanii baatanii jechuun hin ulfaata. Keessumaa namni mana hin jiru taanaan yeroo asteer jirtu ishee faanaa yeroo ni deeme ishee jira hin cufamu. Yoo isheen deemte mo'anatu jira hin cufamu jechuudha. Amma garuu cufee deemuun gabaamatti cufee hin deema. Annaa sun akka hin taanee fi achuma taa'ellee bilbilaan waamii qaalama jeessaa oole jechuudha. Innaa sumarraanii galatoomii umurii dheeraa umurii irraa geessa naaf jiraadhu jedhanis isinis immoo akkasuma jedha rakkoon qabu. Achiin booda inni kasala hidhuu dhaqee ani immoo duraanii inni takka ba'ee ture waan ta'eef deemee piriintii godhadheen dhufa jedhe. Isuma achi gahee deebi immoo ibsaa badee tonni jiru ta'e isaan hojjedhu akkuma isin beektanii. Sana booda dhufee kasala isaa qabate ani koo maal hojjechuuf hidha jedhee warri kasala gadi baasu warri feestaalii qopheeffatu hara maal arguuf hin se'e. As kanatti gaa'is hin maluuf jechuu miti. Namni kamuu hojii kamuu yoo hojjete rakkina hin qabu. Garuu bakka jiraa miti akkasumatti hin jira bakka warra galeef hin gala. Isa booda kasala isaa warri qopheeffatu. Ani immoo waan hojjedhu dhiisee sadaraan misaa hojjechuu dhiisee yeroo ol deebi'ee misaa waanuma ta'e wayiin hojjedhe. Yeroo sana hin waraabne waanuma ta'e ruuzii wayii hojjedhee nafaa isa booda buna danfise warri gibbii hin jiranii ba'anii deemaniiru jechuudha. Misaallee dhumni isaan bakka biraa deemna jedhanii isa booda nama buna waan jaallatuu fi ani buna tooni seenatti tola garuu isa laashaaf yoo namni nama biraatti hin nyaanne yookaan dhumni taa'ee nama laalu namatti hin tolu. Kanaaf jechanii rakkadhe jechuudha. Warri gibbii kanaas durboonni gibbii kana bakka buna yeroo nani dhiisuu ittiin tolu tokko keessumaa hin dallanti. Maal jetti baqaan immoo bunatti tolaa hin jiru. Isaanumaaf jedheetiin tokko dhugaa. Innaa akkasittiin misaanan hojjedhe haala kanaan buna simmoo danfisee. Amma kana ani viidiyoo irratti inaasofnaa hidheen ture garuu waree tokkosii tokkotu dhufe. Kana asirratti naasa'amne jidduutti wareen tokkosiin sun dhufnaan
Nyaata keenya nyaachaa buna keenya dhugaa hagaa daqiiqa sana keessatti yeroo gaarii namatti tolu waree sanas qamqamaxxi gochaa mummuraa kukkutaa akkasittiin dabarsinee viloogiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaataa laayikii nu godhaa piliis. Sana booda jidduutti bokkaan gadi hin camaduure utuma teenyu roobe yaa diini duumessan dukkanaaniif akkuma argitanii gadi ba'ee wayyaa sassaabee fidee ammas immoo ganaa iwaamamaa jechuudha. Iwaamamee hin deema gara suuqee innaa waan akka kanaatti oollee jirra oolmaan keenya kana fakkaata. Hojii kamuyyuu hojjettan namni sin duuba gorii sin jajjabeessu kun akkas ta'a kun sitti cabaa kun sitti jabaataa kun sitti laafa namni namaan jedhu namatti hin fakkaatu malee baay'eetu nama barbaachisa jechuudha. Namni namaaf qoricha inni jedhani sirriimadha. Ufan danda'a nan hojjedha akkasiin ta'a jechuun ofitti amanamummaa konfidensii mataa ofii qabaachuuni. Baay'ee barbaachisaadha garuu achi bukkeetti namni nama barbaachisa. Anammoo hin gaddaa gibira kaffaluun qaban ture deeme. Jiini kun jeetti gibira gabbaranidha yookaan kaffalanidha. Kan suuqee jechuudha. Innaa ji'a kana umarra immoo gaafa soddomaa hin cufama. Gibirri suni yeroo guyyaa san darbe garuu qixaaxii wajjiniin jechuudha. Gibirri suni kan gabbaramu. Innaan immoo akkuma isiniin jedhee cufeen deema tun jedhu nan bulee nan oolee yeroo natti deeme jechuudha. Achi amma bakka kanatti baarakaa yookaan lammaffaa bunaa irra kaa'een dhufe. Eessa geessee dhufte onaan jettan lammaffaa irra kaa'een dhufe. Buna ta'u bokkaan roobaa irraa ta'u ibsaan hin badin. Isaan mannaan kasala qabsiisuun dhaqa. Innaa fi buna kanan hojjedhe istoofii irrattidha. Ibsaan immoo samoona kana amala dhabdee jirti sababa bokkaa wal qabaate. Innaa gaayis. Gaafa sanas immoo guyyaa lamaan dura jechuudha. Gaafas mana ooleeraa hojii onlaayinii irra jira ture. Hojii sanaa si haga kasaatiitti hojjete kasaatiirra ganama jechuudha. Ganama bahee bakka gibiraa sana deemee gibira sana akkuma manaa baaniin deemanii kaffalu miti. Bakka meeqa nama gaafata bakka meeqatti kaffalama jechuudha. Walumatti cuunfamee gibirri kee amma kanaa. Kan kana kan sana bakka kanatti bakka akkasitti kaffaltaa jedhanii namaa kennu jedhani. Hamma kana zuratii magaala keessaa waajjira galii waajjira qonnaa kan gabaree kan maalii kan jedhamu kana baay'ee tokko naanna'uu nama gaafata. Warra afaanillee hin jira yaa wasitti hin beektu gurshaansa ani yaaduma harka dhiqadha yaaduma maankaa fida malee hin nyaa'u. Amma carraa harkumayyuu dhiqachuu dhiiseeran yeroo nyaatatti yaaddu malee fi nyaadhu fi qorka kootiin argi tokko inni nagu waan ta'eef dhiisee hin jira. Yeroo tokko immoo niqatiin harkaa jedhan yeroo nyaatatti xiyyachuuf niqatiin harkaa nan dhiisaa jechuudha. Innaa bakka gibira sana hundumaa deemee otoo nanaqinni fi anaquun kos garaagarummaa qaba argitanii fuula laalu jarri. Isinii galee namitii. Innaa inni deemee warafaa qabaa maal qabaa piroosisaa har'a kanan fixxuu bordeebiiftaan deebii jedhee deddeebii tamalaalaa ishee ture jechuudha. Inni garuu deemee guyyaa tokkotti kana yaadan olitti waan meeqanaa sirreessee gibira sana naa gabbaree naaf kaffalee dhufee jechuudha. Baay'ee tokko gammadee garuu seetta akka hin viidiyoo kana roggeeffatu as keessaa haga'u bakka. እና baay'ee tokko hojii kanarratti na jajjabeessa. Otoo santaane ta'e kaman ta'a. Otumaan qabaadhe tuman saantii bakka harka koorraa qabaadhe otumaan fedhii hojjechuu konfidensii guutuu qabu iyyuu namni koo bakka akkasiitti nama barbaachisa miti kan jedhu bakka yeroo tokko abjuu keessan galatee hin beeku. Innaa obbo Gammeetiin galatoomii tinnaa jedhaa asumarraanii. Isiniin jechuu barbaadeenii isiniifis immoo waaqayyoo nama sin dhaga'u nama sin kabaju nama hojii keessan irratti hin jajjabeessu nama yaada sammuu keessanii isiniif eegu nama sin dhaga'u isiniif haa kennu. Waan hundumaa hawwanii otoo hin taane kan namaa kennu hodhoo hidhatii kan namaa kennu waaqayyoodha waan ta'eef as kanatti immoo hin waamanii yeroo mana jiru suuqiin deemaa keessa taa'aa hin eegaa maal jedhaa yoo hojiitti viiziteechi keessa goroggorate mana laaptooppii waan tokko achi keessa taa'ellee nu waama jechuudha namni dhufeedhe.
እና yeroo viidiyoo kana waraabnu haasabra waan haasofneef irraa miyuuti godheetinii amma sagalee irra galchaa jira. Amma kana immoo galgalaa'eera bokkaan roobaa jira isa jijjigeessara. Ani immoo isin jira laayik gochuun raanfatiin